السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفونا جرتو هندي خيسنو بقى جراتني الرجيسن سننجتا الراسكم بكم موابي شبكة بلاشا هبلا مخاكا أجابات سنفجتو زيني دافي زيني هنجبر بادن يوجلاك باتنيس جتولا akkasuma sawa riyaala 30 fi riyaala 43 ammallee riyaala 89 warri jalaa qabdan jechuudha. Moobaayilii riyaala 39 fi ammallee akkasuma moobaayilii riyaala 60 warri jalaa qabdan akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta aappiin kun. Egaa gara aappiidhaa dabruun duratti warroonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuudhaan maatii keenya dabalamaa isiniin jenna. Asumaan gara barnootaatti waliin dabarraa jechuudha. Aappilikeeshina pilaastoorii keessaa argachuu dandeenya. Pilaastoorii keessa erga seenneen booda bakka seerchi jettu tanarratti F-tunnel plus goonee itti barreessinaa jechuudha. Kun akkuma argitan kanatti seerchi gootu. Kun aappiin ka jalqaba dhufuu miti jechuudha. Aappiin kun isa kana aappii isa kana gabbuufattu jechuudha. Anamma gabbuuseetiin jira waan ta'eef open goonee seennee waliin ilaalla. Kun akkuma argitan amma isaaniin fayyadamaa jira irraa baaseetiin waliin ilaallaa jechuudha. Egaa aappii akkuma beekamu jechuudha yeroo dura dhuftan tuqaa sadiin gubbaa tanarra gattu hidhanii akkasuma online update ka jettu kanarra gaddu hidhanii update godhattu jechuudha. Ergana ammallee seervera gubbaarraa akkasumatti xiliisanii asirra gaddu hidhanii kun akkuma argitan jechuudha yaaquutaa firii isiniif hojjeta jaa itti moqqorattan yaaquutaan qabu waan ta'eef jechuudha. Akkasuma zeenii riyaala 3 isiniif hojjeta jechuudha. Kana hunda irratti isiniif hojjeta zeeniidha. STC paakeejiidhaas isiniif hojjeta jechuudha. Kun 89 akkasuma moobaayilii riyaala 60 zeenii riyaala 2 hunda irratti isiniif hojjeta zeenii fi moobaayilii jechuudha. Mee ammaan tana zeenii irratti haa waliin ilaallu. Egaa erga haala kanaan itti guuttanneen booda bakka tanarra gadhoyne connect goonaa jechuudha. Egaa aappiin kun jechuudha kun akkuma argitan hin turu alaaxuul hojjechuu eegalee jira jechuudha. Lakkoofsa isaa eegalee jira kun asitti qulfiinis mataa irratti ol baatee jirti jechuudha. Kunis haala kanaan hojjeta. Mee ammaan tana asumaan gara kaaniitti waliin dabarra jechuudha. Kana haala kanaan itti fayyadamtu irraa egaa aappii kaanis jechuudha amma tokko akka itti fayyadamtan isin barsiiseetiin jira. Kalammataa waliin seennee ilaalla. Pilaastoorii keessa seennaan mallee bakka seerchi jettu tanarratti kaasaa ispeeshaal neet goonee itti barreessinaa jechuudha. Kun akkuma argitan barreeffamni isaa asirra naa dhufee jira. Kun aappiin kanuma jechuudha. Hanga buuseetiin qaba waan ta'eef open goonee seenna. Yeroo dura dhuftan aappii kana tuqaa sadiin gubbaa kanarra gattu hidhanii akkuma beekamu aappii hunda jechuudha online update ka jettu kanarra gadhu hidhanii update godhattu jechuudha. Erga update godhattaniin booda wanni isinii galuu qabu asirra gadhu hidhan seervera gubbaa kanarratti yeroo takkaaf aappii kana yoonii fi seervera gubbaarraa kana hundarra yoo guuttan koodii isin gaafataa jechuudha. Akka inni koodii isin hin gaafanneef seervera hunda jala akhirarra jiru kanarra guuttattanii jechuudha. Ergana ammallee asirra gadhu hidhanii as keessaa zeenii taatus moobaayilii taatus sawaa taatus jechuudha. Khabar baaddanirra guuttachuu dandeessanii jechuudha. Mee ammaan tana zeenii irra guunne walumaan ilaallaa jechuudha. Zeeniin keessaa qaba waan ta'eef erga haala kanaan itti guuttaniin booda connect gootan. Kun akkuma argitan aappiin kunis hin turu jechuudha. Akka ajaa'ibaatti dalaguu eegalee jira. Wanni isinii galuu qabu aappiin shabakaa bilaashaa dhaabbatee jira. Warra jalaa qabdan qofaadhaaf malee bilaashaa miti jechuudha. Aappiin kun warroonni maatii chaanaala keenyaan ta'e hangamaatitti sabiskiraayib godhuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan kabajaadhaan isin gaafanna. Hanga barnoota birootiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna.